foon booyye jedhi. Foon booyye. Foon booyye. Booyye. Booyye sana aslii boota beekaa gaafadhuun si haabitu itti dawwala. Itti mi waa hundaafu. Dawwalee itti marakkoo hin jiru. Thank you so much. Ibsatti dawwalte. Sila gawon jira haasa'ii maal ta'eeti? Ibsatti dawwalte. Aslillee mana jiru haati seenaa tilkiin qabtu barri natti cufatte nama narraa banu dhabe. Bishaan mana jiru. Inta waan akkanaa dabamuun jaaladha nama saatan waan bira. Jijjiir adabbiin hin taane. Baay'ee haadha faadhatti dawwaliitini dhiira dhabdeetini qaadimaa kiyya irratti janajjan ta'initti ka'e. Hin jaawuru waan akkanaa dabamuun waan hin taane waan xixiqqaa ganda keessan adabbiin doktora akkamittiin akkana jaan hin jo'an. Waan guguddaa barbaadda? Adabbii sadaa bireedaan jiraame adabbii qaama dhiqateen adabbii akkana jaarsi kiyya akkana jaan hayi. Adabbii tokko faayee killee dhugi. Adabbii jajjabaa eegameeti. Ayyee tokko fa'a. Adabbii lama. Namara ibsa. Dhugaa rabbii ibsaa jalannaa barreessan ibsaa jedhage. Aslii wallahi nama raachisaa jirta. Dhugaa rabbii aslii naar. Gaa'elli marrachaa uffata baafata. Adabbii lammaffaa sirba reefiisan itti baradhu kan ittiin sirbi mormaan akka ka'i mana keessa deemi. Tokko ayyee kun tokko lammaffaaf sadaffaan ahan. Aslii sin dhiisu yoona harka seentee. Lammaffaa fuudhatee guutuutti kolgeetii dibadhu minima attama ija keessatti dibadhu jala maalitti kolgeetii dibadhu. Waan takka fiddu ka'e firan qabdu. Yaa isin lilii maaliif hin guunne isin naarsu. Mataan dhukkubsitee aslii. Adabbii lammaffaa. Faamilii kiyya fajaajaa gootee jirti. Adabbii lammaffaa. Maal gootee akkana goote faamilii kiyya qoy. Faamiliin kee qaban ibar miskiinaati. Gizee kudhanii simoo hidheen gadda gizee kudhan utaaltee baate sanillee yaadadhu. Homaa rakkoo qabu kunoo ani gizee meeqa simoo? Kunoo goota laali. Goota onnee sibiilaa laali habibti laali. Shuf ya habibti shuf. Yoo an kuranii san sirraan kafalle anuyyuu aslii miti. Araboo mangistii Roomaanaa kiyya rabbi sinaa milkeessa. Adabbii sadaffaa tadhuma ibsaa dawwalte maallaqaan qabu diimina na kajeelchisaa jettaan ergasii wal bare. Sagalee ol fuudhu. Dhugaa fakkeessi itti haasa'e. Somnaan irra deebitee qaxxaamta qaxaatii bira. Halo. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam. Nagaa wallah alhamdulillah kan. Nagaa fayyaadha akkamati. Nagaa qaba wallah galata rabbi fayyaadha. Dhagaye. Wahiin barbaade. Maal? Foon diimaa barbaade nyaachuu barbaade. Dooraala malee maallaqa hin qabu. Calleessuu hin barbaanne. Ni beektaa dooraala hin qaba. Calleessuu hin barbaanne garuu. So akka na ajajju barbaadetti foon diimaa. Midhaa xiqqoo haa qabaatu. Rakkoon hin jiru. Barbaree xiqqoo haa qabaatu. Biddeena xiqqoo haa qabaatu. Sprite barbaadu, Coca barbaada. Akkana ajajju barbaadeeti, akkana ati naa bittu barbaadeeti. Foon kamaalis haa ta'u horii moo re'ee moo gaala? Foon booyyee jedhiin.
foon booyye. Eh? Foon booyye. Booyye. Booyye sana aslii bootaa beekaa gaafadhuun si haa bituutti dawwala. Itti mi waa hundaafu. Dawwalee itti marakkoo hin jiru. Thank you so much. Karatu mami. Si ada bami. Ammas namote. Ya Rabbi. Wallahi sodaadhu. Amma faa waan biraan fakkeessaa jirtan bakka. Amma sheer Wallahi ta'u jala kana jira. Iddoo warreen eebii kabira adaba. Nangalchuan adabameetti adabame adabbii maali yoo oguduraa maali biyyaayin. Ibsaan nu dhageeffataa jira hin ta'u. Family na dhaggeeffadha. Oguduraa jechuu qabdu osoo hin bilbilin moo bilbilee adabame barbakka. Hai doctor. Silaa inni osoo nu dhageeffataa jiraatu baate akkamitti soddaan foon booyyeetiin soddaan bakka beeka soddaan jedha. Maaltiin beeka nyaachuu turtee natti fakkaata. Atillee inni akkam ta'e? Araboo bakkisti thank you so much. Ulfaadhu goota qabu. Araboo fi Romaana follow naa godha. Amma takka taappii godha nama 700 jirtanii adheedha dabnaa tokkoof duwwaa. Guys, saabtaan maangoon isin koo rakkoon keessa. Waan namoota deeggadda tapha afran hafe moone idaa ofirraa kafallee deemu. Yalla. Waan kudhan namoota sinni fakkaata. Kurammoo. Ani yoo kuran simmoone jechuun maki. Uffata kana surree mataan baafadha. By the way, uffatni naannoo fadhee kun hedduu qaaliidha, biraandiidha. Yoo ati kudhan namoota ablee fideetiin asumarratti uffata kana cicciree zubaalatti darba. Birrii meeqaan bitti? Gizeen cicciruus harkitaati. Meeqa birrii meeqa? Namoota abadan. Meeqa kuran simmoo uffata birrii meeqaan bitti? Ay san jechuun barbaadu garuu uffanni koo qaaliidha. Kudhan ati kunoo kudhan deebi'ee wani shan qabdaa kudhan godhadhaati. Aannan du'ee gissan. Naaman. Amanan yageetaa sawu. No more jira. How are you? Doolaara 5 jira uffanni kee nama gosee wajjin bita jira. Ani uffata yoon bitu nama waliin hin bitu aslan. No nama uffata akkasii qabu jira kun ijoollee shamarranii jala barreessaa jirti. Guys, guutamee goy mataa koo. Taaptaapin ijoolleen kee tokko fa'a kiyya jaartaaf jaartii laa dhufa warra giiftii kennu mana ciciisan. Ara addaan siqaa taaptaap goraa buna minamni dhaabadhaa pilisiin dabbaraa warra jaartaaf jaartii as jala ciciisan kun. Bakki addaan siqaa wal fixxani. Maa balleessi? Oh my goodness, wanni jahan godheef. Way. Leenca mana seere bannaati wayi. Ana wanni dhageeffadha shan qabda jechuu. Okay, jaahanii si godhe balleesseeti ilaal balleesseeti shan qabda. Warabbal kaaba giiftii mana seene wallahi giiftii na kenne mana seene. Shan qabda shantu siyaafe jechuudha. Shantu siyaafe. Araboo kiyya rabbi si amilkiif. Guys, taap godhaa mayyaan barbaadu. Araboo kiyya ulfaadhu wallahi. Taap godhaa. Ante bar giiftii gaalaarii kiyya na guutte fitte. Giiftii amma kennite gaalaarii kuma takkaas kenninaan 8 giiftiin kiyya. MashaAllah. Aslii yoo dubbatu. Family mataa isin dhukkubsu jira doktor. Waan gootan. Mee isin namni dhibbi jahaa kun. Guys, doktorri hedduu yoo dubbatu so mataan dhukkubee bar. Family ko mataan isin dhukkubee mi? Taap godha. Tolchite eeyaa. Taap godha hin sodaatin ashi. Bismillah. Makii ibsaa bira deemi. No, glavi hana raba. Wani wini raba lesen demi la kuma tin demu. Aya, aduma doktor mata dhukkubste bar. Wallahi mata dhukkubste.
haadhumatu maal adabbiin kan kee Taba sadina basi mo'ee taraakiluu. namni kiyya wallaahi hedduu na jaalattan dhugaa rabbi thank you so much akka nama mo'achuu jiruuti yaade taaptaabiin isin godhu jirtan akka ajaa'iba taaptaab godhaa jirtan dhugaa rabbi thank you so much maali wanni kan kee wanni gilaabii hunda darbanii bari naa baaraga Egaa weeriin fuudhee isin sodaachifna bar gilaabiin isin sodaachifna. Shuftu bagilaab innaas faraarraa. maali adabbiin yaa doktor Araba mangisti achumaan baay'ata leen adabbii tapha arfaan hafeetti mo'ee leencanaa kennita. Leenca. abeet oh my goodness Nanisha Nare lo kakenu karamu. oh my goodness Nanisha thank you so much Armani Sinja Gudra Doctor Simela Ani Winnie Kesran Balesa Kudayyo namote huccuu kon dhoosan sinje nama tokko arkeetii miti gizee hunda dhaadadhee moomeen beekwan gizeen Arsenaalu kilabii waliin qabsiisu Arsenaalu moomtee maallaqa nyaadhameen beekwan Yaa binti gilee osoo kennitan leencan isin garamuuf qophoofne nu. thank you so much dhugaa rabbi thank you so much jecha siif hin qabu thank you Bare gamoone daqiiqaan akkamitti uduuba deebi'eefira. thank you Nanisha thank you guys hundi keessan naa galateeffadha rabbii kee naa galateeffadha uffata kana dhoosuu kee bara bakka Araboo kiyya ulfaadhu mangistii kiyya maa gassarta wallaahi. Dhokatanii nu nyaatanii sodaatan si sodaatan. Nu sodaatan. abbaan ni jaalta wallahi abbaan guys follow naaf guys namni kana follow naaf godha thank you Najaan because bakka dhaadannoo hedduu keessaa na baase achiraan immoo wiinii isaa balleessine Barwan. Tokko. gartee akkasi jechuudha waan dhaadatan bikkaan ga'u waan nama gammachiisudha Tokko mire. tokkoof tokko garuu dhaadadhee dhaadannoo kiyya duubatti hafee akka hin beekne argite garuu Gilee maan kennin jira leencan si garamnaan sodaattu. silaan sodaadhee ammas bara akkasiin jiru baran osoo nama takka hin qabaatiin bara akkasitti funfun jechuu ture. Waan. Deengaddas maal jee gartanii guys kudhan si moodhee takka osoo namootiin baata jeetiin kudhan isa moodhee inni bee. Hai maakisha. Happy Quran together. Nanisha thank you. Dhugaa rabbi galatoom. Happy Quran. Thank you so Family much. double tap. Dhugaa rabbi. Hedduu takka galatoom. Thank you. Family. Aku ijoollee mai kanatti maa taaptaa bingoona isin akka keessan keessan follow naaf gootanii. taapii mangoon yenee guddoochi. Geema qaba sanuu. Dhugaa rabbi geema keessii beeksisaa. Taapii godhan dhugu. Janagata. Doctor Rifati. Jagna family ya jagna. Family hundi gaza wal gargaara ishee dabale gar. Rifati la ijaba baasan amma. Rifatan. Rifan nare family lili abuke nare. Rifatani lili buta guys. Romana mangisti. Ecco che abbai. Michuko. Thank you. Minneapolis. Muna, thank you so much. Galatoma hundi keessanu. Hi. Adabbiin gaayoo kana moodhin adababar guys. Wal qarqaarame. Clavic ililin darbina stop guys. Family nubira bilbili.
Sadii. Fayyadama guys. Gilaabii fayyadama yoo jiraattan. Family triple. Thank you. Thank you so much. Galatomi. Family sadii. Gift gallery jattalla lamma. Pompolino. Thank you so much. Polo. Triple mami family. Mami tu kata apa? Parachu. Nanisha, thank you so much. Indian diesel girl. Minneapolis. Thank you so much. Ha. Doctor, assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tilfitto. Ay. Tapping goda ni family. Doctor, rakoni jiru marifat. Doctor, Warda, thank you so much. Doctor, masih mali. Saka mote akati afaan banta siran kagile sadde sagalti mo'en dubban gurranya. Di sagal nambone garu malikin dubban. Mal dubban. Ha soare esa kutan bakatan ibar. Guys, duma ega. Ugara bini jirani duma ega. Lecha segara fodan Dumara jat segara fodan lecha. Artani kita kana tanan. Family tapi gora adabi kaimat doye. Ai. Suta ini manan. Guys, duma ega. Ije welcome. Tap gora please tap. Anda DJ lakko sirge mana anda wali sida walan jenne. Adabi kaimat. Oh, si male doctor ay lubuna ti fidde malio. Gilobi kam nu family. Mafi gilob. Gilob rawal gargara. Guys, tap gora. Tap gora undu haisanu. Tap bi arkar raw. Tap by the way eddu barbaach tap gora. Umarati do khatani taw jirani. Saanurati dan. Marif saanurati dan. Akkasi ka. Gilobi wal gargara amma guno. Amma wal gargara wallahi da kamna na izini jere wal gargara. Manigari habba da gargara. Dima luku mila chaptu sinda kabi ilili khana kallakun. Dima ilili khana. Family manigari da ba da dia wal gargara da kamna please manigan. Manigan ta maye duta ka. Nagi ka sarabi ke sa ye tapa. Ya habibi ana Ini jane guys. Oromo galana wa sama bichosete. Timing. Wa sama bichosete. Oromo galana. Rumah kan jane aku gotai fillarina. Ore, ati ma gote tu makerite kuma sagare waranya. Tagaji. Fun ina wala ujolati. Anda nyal kita. Mara konjro normal guys. Do katani wala kay sabani gift khanun gotuma mitino. Make bola ke kabayre wini ke na wini to panu rabal le ko mar. Gumasan join ogumasan gode na gift amma gure join gure. Gift ri ke bayre fus jela taw driver khiyabar ogumasan sene. Toko bar mal ta det. Toko. Ay mal doctor ramfachu egaltani jirtan. Oh my goodness. Doctor. Wallahi toko miti sobda. Doctor, come down. Toko. Lamavi toko. Doctor, naamani. Sin amana ordo taki amana. La ordo tani khigize heddu silki kisha khaysa godatani buna danfisan. Silki kisha khaysa godan ruza godan. So ati gurran sidaga mani jasilalan jrambar. No. Mangiste ki ya abba modora thank you so much. Gota gafarakko. Arabo ki thank you. I am thank you. Every family thank you so much. What tap complete ki gota. Adabi to kofa. Maki. Kaate achi sinte. Kata kundamu. Dhaggeeffadhu. Nuti waa balleessuun amaluma kenna. Wiini torba isinirraa humna kenna dhala akka nama jiru isinirraa fudhachuu keenyaaf
dhiifamaa jetta yeroo kudha dhiite yeroo shan. Nama ni jo ammallee si moodhaan jo nahim. Ayyee adabbii lammaffaa qaaraa lama nyaata adabbii sadaffaa kolgeetii asii fi asi dibata jala xaggaasifte filadha siin qayyar gatii jenna filaala. Adabbii tokkoffaa maali? Lammaffaan qaaraa sadaffaa maali? Nu waa balleessuun amaluma kennaa. No, looshina kun. Miyuuti irraa kaasee harka kee. Looshinaa miti. Mee akkana qabi. Doctor looshinaa miti gizeen siin joon amani wallahi looshinaa miti kakadhee. Ayyee xaggaasi fi. Laa ilaaha illallah. Boy. Makiin booyaa jirti yetti takkaas jala. Eegan boottu na jettu mina gabbanyani. Maaltu nagaa yoo bootte. Faamiliin qabdu. Baalee mangisti. Abbal mangisti. Teksoma. Faamilii doktara blooks godha qoy. Eenyu? Hin dhufina mana sani as. Ani bilookii jalaa baas. Hin dhufina as. Boy kaatiko sirraa hayda. Kawwa. Iya tak kau mati gue. Tanao. Nah, tanao. Hello kita. Mazbut. Iku mati mun kata kun dammo. Akkas. Dikki sigal cuqaf. معلش مشرف No, Adil. Adabbii meeqan adabamu narraa callisanii doktor adabbii lamaan adabu jirtaa bar. Maal? Tokko faasoni kan kee lammaffaa ammoo gubachuun kiyya adabbii lama ta'ee jira natti. Nama gubaayedha. Hin beeku barane waan akkanaa kan takka namni jireenya kiyya keessatti nama wateen adabee hin beeku. Sorry. I'm really sorry. Ani erguma TikTokii kana dhufe guyya tokko mo'atamee hin beeku dogoggoreetuma beektaa. I'm really sorry. I don't know. Mooyamuun kun maal akka ta'e naan galu. I don't understand. I don't understand the mooyamuun maal jechuudha. Nyaatee maal jechuudha mooyamuun jechuun ani hin beeku bar waa'ee mooyamuun minaamini kana. Gisee hunda ima mooyaa isinii galee. I don't know. Taaptaapiin kootan. Amma dhiibrooma fooloo yoon akootammaa. I don't know dhugaa. Mubiyya ilu dhugaan beeku baran. ምንድን ነው? My love mami tiya ምናምን Khadija. I don't know. Mkolfina dhugaa እንግዲህ Fawzia. Sumayya ma kolfita I don't know. For I love Hawi. I don't know. Mkolfina dhugumo. Sophie. Warda. Sabontu I don't know. Ma kolfita dhuguma Abdi Umar. Yolle ma kolfita Arsenal. Roma Musa, Nafi. Salam alaikum ya Shamsa. Thank you so much. Galaton. Koi. Amma kuno koi. Wait, Romy. Wait, my sister. My sister, thank you. Wait. Abdiko. Ahun aywa. Okay.
Ahora,